Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifotu akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi rabbiif jaalalli waaqayyo bakkuma isin jirtanitti isiniif yaa baay'atu hordoftoota koo isin jalaa hin bade qilleessi biyya nama balleessaa hin badu jedhee illee karooraan qaba garuu nan bade sababni hin badeefis immoo akkuma biyya irraa dhufeen oolee osoo hin bulin na dhukkube dhugaa baay'ee tokko na dhukkubaa ture mana hakiimii deemee marfee waraanachaa ture. Kini galata rabbi ammoo fayyee na dhiisee jira sinin jedha sin akkam jirtu nagaa jirtu video sin hojjechuu baay'ee karooran qaba waan an irratti sin hojjedhullee baay'een karoorfadhee jira garuu haalli naaf hin mijanne sababuma na dhukkubee fi sagalee kootitti sun cufame sababuma sassaniif sin hojjechuu diidee ammoo hojii zargiitirra jirra zargii deggasaa jirra. Sinin mokoota zargii nyaadhaa hundi kan keessanuyyuu sinin jechuu jaaladha. Akkasuma ammoo mana keenyan jira qe'ee warra kiyyaatti kana jiru. Qaame sinitti agarsiisu qe'ee warra keenya maal fakkaata? Keenya akkas fakkaata. Inni gibbiin kan keenya maal garbuutas keessaa amma. Garbuutas keessaa ammamee kun garbuudha. Asitti fuulamee jira. Kun immoo maan warqee. Warqee fi geeshoodha. Geeshoon kun illee baay'ee sitti mul'atu. Sun immoo maal jedhama? Ammoo jedhamu maal jedhama? Akkasii kinos immoo maaltu jira? Makaallashaa yookiin immoo irdii qimamiidhaan walitti laaqame maadha. Qimamiidhaan walitti tumamee jira. Kanallee yoo baruu barbaadan akkamitti akka godhamu isinitti hima. Asitti immoo kan xaafii zargii gingilchaa jiranii qo'aan akkasitti isin agarsiisa. Hojii biyya keenya laala kinu xaafii gingilchaa jiranii baabura boru deemuu fi boru deemanii daaskisuu fi akkana fakkaataa sinin jedha. Gibbii kan keenya argitanii jirtu. Kana bakka amma waanuma hundaafuu heduu isinitti dheeressuu hin barbaadu. Maal sin jechuun barbaada? Nagaan gadee naguma nanan qeega'ee homtuu hin jiru fayyaadha. Waa'ee kaargooti irratti ijoolleen baay'een kan gaafii itti ta'ee anas taanan yeroon achi jirutti baay'ee kan gaafii natti ta'ee sammuu koo na jeeqaa ture. Akkasuma immoo bilbila meeqa akka fudhatanii galanii fi maal akka fudhatanii galanillee kan baay'ee ijoollee baay'eetti gaafii ta'ee fi wantoonni miidiyaa irra jiranii fi wantoonni ta'amaa jiruu fi wantoonni raawwatamaa jiru ijumaanuu waliin argu jechuun hin danda'ama dhugaa guutumaan guututti. Ammoo sinin jedhu waan akka kaargoo fudhatanii galuu fi akkasuma immoo meeshaa qabattee galtu shaanxaan hin barabbaramu waan akkasii kanarratti guutumaan guututti ijumaanuu waliin argu. Wanni miidiyaa irra deemuu fi wanti ta'amaa jiru ijumaanuu waliin argu sinin jechuu barbaada. Kanaaf waan akkasii waa'ee kaargootii fi akkaataa boolee keessaa shaanxaa kiiloo waan adda addaa kanallee amma akka fudhatanii galanii maal akka jirullee waan hundumaayyuu viidiyoo isin hojjedhee isin gadi lakkisuu nan barbaada samana kanaatti waaqayyoon jedhee. Kanaaf kan kana dura badeef dhiifama gara fuulduraatti immoo hin badu yoo rabbiin jedhee abdiin qaba. Biyyi kan keenya akkas fakkaata. Fagoodha kun si'achi nurraa si'achi fagoo akkas fakkaata biyyi Salaalee biyya gootaa. Kun marraafiin kan keenya ginooti. Ammaaf manuma kan keenya dallaa jalan jira. Akkana sinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota konkoo viidiyoo kankoo laayikii sheerii sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa na jajjabeessa na bira dhaabbadhaa. Wantoota gara fuulduraatti immoo viidiyoo isin hojjechuu maal akka barbaadan akkasumas gaafii adda addaa na gaafachuu yoo barbaadan saanduqa koomentii jalatti na kaa'uu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Kanaaf nagaan tura.